Itti qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii itti yaanne. Har'as egaa qophiin keenya wantoota isin barsiisu isin bashannansiisu jennee yaannu qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu egaa torban darbee dhimma gadaa fi muummee gadaa irratti kutaa lammaffaa isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa isa xumuraan isin biraan gaha jechuudha. Akkasumas egaa sirbas ni qabna, asoosamallee ni qabna. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenyadha. Amma kallattiidhumaan qophii keenya dhimma gadaa fi muummee gadaa irratti xiyyeeffate kutaa isaa xumuraa dhageenya walitti akka yaadame sana yaa'u muummee gadaa kun akkasuma lafa qabataadha yookaas immoo lafa qabateera gahaadha sadarkaa gaarii irra jira jennee kaasuu qilleensitti fudhata. Maaliif akkaataan achitti barannee achitti dubbifnee achitti qo'annee waa'ee sirna gadaa Oromoo kanaa itti muuxannoo hedduu fudhannee achi keessaa baanee yaa'u gaafa wal bira qabnee ilaallu xinnoo laafina agarsiisa. Maaliif manneen barnootaa amma jiran fakkeenyaaf manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranitti 1-8 keessatti haala gaariin numa kennama. Haa ta'uti garuu haalli kenniinsa isaa kun tokko ammaa barataan yookaan namni muummee kana baratee bahee sirriidhaan jira. Fakkeenyaaf akka yuunivarsiitii Mattuutti baasii yookaan waggoonni yeroo lamaa fi sanaa olii kan eebbisiise. Haa ta'uti garuu barattoonni muummee kana baratanii ba'anii yaa'u kaan lafa jiru kaan immoo qacaramanii kan qacaraman yaa'u yookiin muummee sana kan barsiisan jiru kan muummee barsiisan jiraachuu malu jechuudha. Isa kanaaf barattoonni kun illee yaa'u baratanii jiranii otoo isaan jiranii akkasuma kan muummicha ilaallanne illee fakkeenyaaf barsiisaa Ingiliffaa barsiisaa keemistirii baayoloojii fa'iin kan inni kennamaa jiru hin jiraachuudha. Inni kun immoo deemee yaa'u sirna gadaa kana yookaan sirna guddaa kana sirna uummanni Oromoo dhiibee itti dadhabee yeroo kanaan ga'e amma dhiibaa yookaan sirna gargaaraa yookaan immoo itti dubbisuudhaaf baay'ee bu'a qabeessaa yoo inni xinnoonni kun akka nama tokkotti gaarii natti fakkaatu ta'e barattoonni muummee ba'anii amma ta'e muuxannoo qabaniin itti sirni kun amma ta'e gara fuula duraatti dhaloota dhiibbaa uumuu danda'udha waan ta'eef jara kanaan barsiisan yookaan jarreen kun akka isaan baratanii jiran qaamni beekus jiraachuu mala waan ta'eef akka yuunivarsiitichaattis yuunivarsiitichi akka eebbisiisee bobbaasee beeka waan ta'eef tarii isa kan galti jedhamutu jiraatee qaamni dhimmi isaa laallatu itoo akka falaatti kaa'ee jedha. Isin rakkise maaltu jira? Maaltu mufayyoo qabu? Egaa dhugaatii bakkeef akkuma dubartii kaasee erga muummee sana seenee wantoota hin baranne yookaas wantoota dhageenye hin beekne sirna guddaa kana waa wal qabatu wantoota dhageenye hin beekne hedduu dhageenye baane. Kunis immoo barsiisota muuxannoo qabanii fi akkasuma waan kana irratti beekumsa qabanii kan baane. Yaa'u ergi achi baanee fi akkuma isin kaasuuf jedhu kana
wanti akka chaalenjiitti nu mudata jennee yaadne akkasumallee jiru yaa'u tarii akkaataa kenniisa isaatiin qaamni inni ilaalan xiyyeeffannaatti kennuu dadhabuusaa yookaas immoo xiyyeeffannaatti kennuu dhabuusaa irraa kan ka'e irraa dalage achitti yaa'u haala gaariidhaan waa'ee sirna kana baranneettidha kan baanee erga barannee baanes immoo ammata akka nama tokkotti dhiibbaa uumuudhaaf kan nu baanee addatti garuu akka yaadneef akka yaadame hin taane yaa'u gara fuulduraatti ilma ta'a jennee itti kan yaadne. Wantan akka dhaamsaatti qabu qaamni inni ilaallatu muummee kana irratti wanta gochuu danda'u yookaas immoo sirna kana irratti sirna gadaa sirna uummanni Oromootti wal gaggeessaa turee fi darbee ammallee godinaalee tokko tokkotti kan inni lafa qabatee jiru. Barsiisaniidhuma callisanii gadi gadhiisuutu hin taane muummee gadaa kanaa kan kennu yookaan kan barsiisu yuunivarsiitonni muraasni jiru jechuudha. Jirri kun muummee kan akka barsiisaa jiran yookiin sirna gadaa kan akka barsiisaa jiran hin beeksisu jechuudha. Miidiyaan akka miidhaa qabu beekamaadhaan miidiyaa irratti hin beeksisu. Kanaaf iyyuu karaa geggeessaa muummee sanaa fi akkasuma barsiisota muummee sanaatiif akkasuma barattoota barataa jiranii fi baratanii baay'een muummeen kun yookaan sirni gadaa kun yookaan barsiisonni muummee sanarra jiran akka beeksisan yookaan immoo akka waan isaanirraa eegamu godhan yookaan dhiibbaa kan akka gochuu danda'an egaa beekamaadha. Barattoota amma barataa jiranis ta'ee barattoonni gara fuulduraatti muummee kana seenuuf ka'an beekamaadha. Akkuma dura kaasuuf yaale uummanni Oromoo sirna guddaa kan ofii isaatii qalatee waggoota hedduudhaaf tiksee sirni garaagaraa dhiibbaan siyaasa biyya kana keessa ture hedduun itoo dhiibbaa ammanan jedhamne irraan ga'ee jiru sirna guddaa kana sirna eenyu addunyaan ajab jedhe kana kan qalaqate kana akka dhaloonni kun gara fuula duraatti kooti jedhee sirni kun kan kooti jedhee waan ofii qaban yoo ofumaa fi beeksifatan yookaan yoo ofumaa fi kunuunfatan malee namni namaa fi kunuunsu yookaan namaa fi hin tiksu jechuudha. Maaliifi isa abbaan gaafa cabse hormii gajaamsa akkuma Oromoon jedhu waan abbaan ofii isaatii hin fayyadamne hormi immoo ittuu balleessuu danda'a waan ta'eef Kanaaf warra lafaa dhufaa kanaaf yookaan dudduuba jiran kanaaf sirni kun qabsaa'ee akka taa'e hidhatanii jara malee namni biraa namni sirna kana fuulduratti deemu jechuudha. Baalee fi biyyi itti fufaa dhaloonni immoo hin darba waan ta'eef sirni kun waggoota hedduu kaasee kan inni darbaa dabarsaa dhufe abbaarraa gara ammaatti dabarsaa gara labaarraa waan ta'eef dhaloonni lafaa dhufaa waan dhaloonni dudduuba jiru kun sirna kana kan kooti jedhee filatee otoo namni tokko san dirqisiisin maaliif dhalooti ammaa fi kan dhiibbaa uumuu danda'u waan ta'eef dhiibbaa tokko malee yookaas dhiibbaa nama biraatiin alatti ofii isaatii ibsa malee sirni kun sirna abboota isaanii durii ta'e akka ta'e sirna guddaa sirna addunyaa raadifachiise kan ibsa malee akka gara fuulduraatti keessumaa barattoonni amma barataa jiranii fi warri ganaa dhufan utuu namni tokko isaanii hirkisiisin akka muummee sana jooyuudhaan yookaan seenanii sirna kana dhiibbaa guddaa kana uumuu akka isaan danda'anii fi akkasuma akka isaan itti fayyadaman yookaan akka isaan muummee kana seenanii waan isaan irraa eegamu dirqama habboonni isaanitti dabarsan kana akka gara fuulduraatti utubanii gargaaranii dhalootatti dhufuufis akkaataa isaan dabarsan akka isaan dabarsanii dhaamaa fi maaliif kan itti aanu gara malee waan hin jirreef sirna kana akka isaanii gara fuulduraatti warri seenanii akka isaan itti amananii miira gaariidhaan wanta gochuu danda'an akka dhala nama tokkotti wanta dubbisaniisa ta'uu qorataniisa ta'uu iyyaafataniisa ta'uu waa'ee kanaa bal'inaan akka isaan hubatanii isaanii dhaamaa jiru. Namaruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafta maluu. Namaruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafta maluu.
waan Oromoo kana beeksisuuf jecha jechuudha waan hedduu nu barbaachisa jechuudha akka barnoota kaanii miti wanti kun barreeffamee viidiyoo godhamee waan hedduu jira jechuudha kanaaf immoo hanqinni jira jechuudha maaliif waan kana qoratanii riikardii godhanii waraabanii waan adda addaa gochuu fi amma kana laabii barbaachisaa jechuudha dipaartimentiin gibbii kana akka jirannu laabii qabu nummoo akka dipaartimentii gadaatti laabii hin qabnu jechuudha qormaata qoramuuf illee waan garaagaraa akkaataa garaagaraa akkatti qoramnu beekna jechuudha way konnekshinii didanuun jedhu way dipaartimentii waan hedduu jira jechuudha sababa kanaaf waan Oromoo kana beeksisuudhaaf akka koorsiin dabalamuu qabu jedhee kanan yaaduttiyyu wanti miidiyaadhaan wal qabatu wanti teekinooloojiidhaan wal qabatu waan Oromoo kana waraabuudhaaf riikardii gochuudhaaf viidiyoo gochuudhaaf dookimentii goonee kaa'uudhaaf laabiin dipaartimentii kanaaf dirqama barbaachisa kanaafiyyuu qaamni dhimma isaa ilaallatu dipaartimentii isaa ta'uu gibbii isaa ta'uu waan kanaaf furmaata kennuu qaba jechuudha maaliif waan kana miidiyaa garaagaraatiin ibsuudhaaf tamaariin as keessatti baratu waan Oromoo kana walaloodhaan dhiyeessee laabisaa keessatti dorgomee riikardii adda addaatiin viidiyoo adda addaa hojjetee miidiyaadhaa wajjin waan Oromoo kana konneektii godhee maaliif nuun amma gaafa asii gadi baanu barsiisuu duwwaa osoo hin taane mana barumsaa dhaqanii barsiisuu duwwaa hin taane hawaasallee miidiyaa irratti baanee akka hawaasa keenya barsiisnee waan keenya karaa adda addaatiin walaloodhaan sirbaan sheekkoodhaan waan garaagaraatiin jechuudha dookimentii kana baasnee akka gochuu dandeenyu fi dirqama waan kana gochuuf miidiyaa adda addaa irratti qacaramuudhaaf waan Oromoo beeksisuudhaaf immoo maallu barbaachisa as keessatti miidiyaadhaa wajjin laabii wajjin kompiitaraa wajjin wal beekuu qabna jechuudha waaniin arge tokko barreessee dookimentii gochuun kaa'uun qaba jechuudha riikardii kaa'uun qaba jechuudha waraabee kaa'uun qaba jechuudha kanaaf iyyuu hanqinni akka guddaan jira jedhee yaaduyyuu tokko laabiin akka dipaartimentii kanaatti dhabamuudha jechuudha nuuni gaafa qormaataa duwwaadhaa kan dhaqnu kompiitaraa waliin beeknu jechuudha maaliif miidiyaa irratti baanee immoo addunyaan kun immoo akkuma beekamee jiru wanti hunduu miidiyaadhaan jechuudha waan tokko barataan keessaa bahu miidiyaadhaan wal beekuu danda'u qaba jechuudha waa waraabee gadhiisuu danda'u qaba jechuudha tottooqee dookimentii godhee viidiyoo godhee wanti nu qabnu kun waan hawaasarraa namarraa uummatarraa jaarsarraa barbaadamee jedhamuuf wanti kun immoo riikardii ta'ee viidiyoo ta'ee taa'uu fi dirqama hawaasa sanarraa gatii dhufuu fi waan baduu hin dandeenye miidiyaa nu barbaachisaa jechuudha laabii nu barbaachisaa jechuudha waan kanaaf kanarratti hojjetamuu qaban jedha barataan asii bahu miidiyaa garaagaraatiin hojiinis wal beekee laabii argatee kompiitaraa wal beekee waan hedduu dipaartimentii kanaaf akka gumaachuu danda'u gadaadhaaf akka gochuu danda'utti illee laabii qaamni dhimmi isaa ilaallatu barattootaa fi akka dhiyeessuun jedha amma fakkeenyaaf nuun amma erga dipaartimentii kana dhufnee waggaa lamaffaa fixuu keenya mitiire namni miidiyaan adda addaa hawaasarraas haa ta'u gibbiirraas haa ta'u dhufuu danda'a garuu akka dipaartimentii keenyaatti namni dhufee nu barbaade waan kana piroomooshinii adda addaa namni illee maal barattu waan akkamii barattu nuun jedheen jiru miti rakkoomii qabna waan akkasii fa'aa akka nu sirreessanuu jechuudha miidiyaa adda addaa irratti akka nu beeksisanu yaada keenya dhufanii waa'ee Oromoo akka nu kaafudhanii waan hedduu nu hojjechiisan nu barbaanna jechuudha karaa kanaas gibbiinis ta'e mootummaanis ta'e dipaartimentiinis ta'e qaamni dhimmi isaa ilaallatu miidiyaa adda addaa irratti illee nu dhiyeessee piroomooshinii adda addaa gibbii kanaaf dipaartimentii kanaaf hojjetee waan Oromoo kana biraa haa dhaabbatu siniin jedha. Akkuma beekamu immoo barattoonni amma fakkeenyaaf amma akkuma godina Lubbaaboraatti waan taajjabe wanta jiru barattoota godinaalee garaagaraa qacaramuu danda'u. Isayyuu akka gadaa barsiisan osoo hin taane gara fookilarii gara afaan Oromootiin iyyuu dhaqanii dorgomanii qacaramanii malee beekamtii gibbiin kun dipaartimentii kanaaf illee amma akka beekamu illee dipaartimentiin gadaa gibbiin kun barsiisee iyyuu namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf keessuma akka godina kanaatti immoo tokko namni dipaartimentii hedduun ba'aa oolaa jechuudha. Beeksisni ijoolleen godina kana keessa godina Lubbaaboraatti godina Bunnoo Beddellee keessa jiran jechuudha. Namni qacaramee jiru jechuudha. Annama nan beekaa jiru kanarratti mootummaanis gibbiinis hojjechuu qaba jechuudha. Maaliif beekamtii kennuufi qaba jechuudha. Gibbiin kun jechuudha barattoota si baratanii ba'aniif illee maalidha kuni waan Oromoo hacuucuu ta'a dipaartimentii kana kuffisuun ta'a dipaartimentii kun kuffee jechuun immoo waan Oromoo ammuma argame kana yukati kuffisuu fi beekamtii kennuufi qaba. Godinaalee adda addaa irratti warri ba'anii qacaramanii godinaalee adda addaa hin gaafannaa hiriyoota jiru gatii ta'ee fi karaa biraatiin gadaa baratee ba'e waan biraa kan barsiisaa jirutu jira jechuudha. Karaa afaan Oromootiin ijoolleen dhiibbaa adda addaa Finfinnee dhaqanii eessatti qacaraman jiru jechuudha. Afaan Oromoo kan barsiisaa jiran karaa adda addaatiin malee gadaa jedhee kan ba'e ammaasitti komii hedduu qabna jechuudha. Gadaa jedhee akka godina Lubbaaboraatti gadaa jedhee kan baasee amma yoonaatti kan fudhatee barataa qacareen jiru akka godina Lubbaaboraa fi akka godina Bunnoo Beddelleetti keessumaa jechuudha. Warri biyya biraas tokko baasanii qacaruu danda'u. Irra caalaan isaanii immoo baratanii ba'anii yuunivarsiitiidha isa jedhamuuf malee
isa baratanii ba'an jala oolchanii karaa biraatiin gatii waan adda addaa baratanii fi beekumsuma adda addaatiin General Knowledgeedhaan qacaramanii malee waan kanaafuu yuunivarsiitii kana keessa akka gadaan jiru gibbiin kun beekamtii kennuufi qaba jedhee yaada. Komii nu qabnu karaa kanaanis akka nuuf ilaalamu barbaada. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lafka maluu. Maaliif akka dipaartimentiin gadaa sirrii miti jedhani amma waan baay'ee argeera. Ejjatti akka sirrii hin taane maal akka ta'u qabu hunda isaa xiinxalee argeera. Hangoo isaa tan hin qabu hin sirreessu malee. Hangoo isaa hanga sana sirreessuu kana ta'u qaba jedhee murteessuu hin danda'u. Garuu immoo rakkoo sana eessa akka jirtu akkamitti akka furamuu qabu waan baay'eedhaan laalee xiinxalee argeera dhufee argeera jechuudha. Namni akkas naan jedhus ani dhufuu hin dhiisne. Maaliif dhufuu kiyyattis hin qabu maaliif hojjettan gaafa dipaartimentii gadaan baradha naan jedhu baay'ee gaariidha nama naan jedhe malee gadaan badaadha nama naan jedhe hin argine. Maaliif namni amma karaa naannoo keenyatti irraa magaalaa Finfinnee irra waan tokko yoo jedhu bareedaadha aadaa keenya mitiire. Tojjannaa itti barannaa addunyaarra ija isheen itti gargalfatteerti maaliifin dhufanii gadaa kana qorataa jiru dhufanii gadaa kana barbaadaa jiru waan haaraa kana baasaa jiru wanta dinqiin kun akkamitti kalaqame jedhanii sarchi godhanii qofforanii baasaa jiru waan ta'eef immoo kan keenya hojjennu taanaan namni dhufee ittiin beekamtee argatameti faranjii meeqa dhufanii gadaa kana qoratanii ittiin beekamtee argachaa jiru nuti immoo akka oromootitti maal gochuu qabna bakka gadaan kun amma as ginuu ga'eera miti galata waaqayyoo as ga'eera asiin booda immoo eessa ga'uu qaba kan jedhu tokko akka barataatitti akka barsiisatitti akka hawaasa naannootitti maal gochuu qabna kan jedhu tokko itti yaaduu qabnaan amsa kiyyaa wanti meejar koorsii ta'ee barachuu qabnu meejarii dhumatanii barachuu qabna biloo koorsii ta'uu qabu maaliifin sirriitti baratamuu qaba beekumsaaf baranna waan ta'eef ganaa waan kana sirriitti gadiin dhaabbanne waan ta'eef wanta baratamuu qabu sirrumatti barachuu qabna. Nama wanti koorsonni baratan koorsiin kun hamaadha wanti hin jedhu hin jiru badaadha nun barbaachisu wanti hin jedhu hin jiru wanti bilookii ta'e wanti meejarii ta'e gadi fageenyaan amma immoo kaarkulamii haaraan hojjetamaa jiran natti fakkaate akka gadaatitti wanti sun itti yaaddamee sirriitti hojjetamee barataan dhufu akka baratu garuu immoo barataan kun akka dhufuuf maal gochuu qabna kan jedhu tokko itti yaaddamuu qaba. Nani akka yaadutti barattoonni maal gochuu qabu kan jedhuuf barattoonni gaafa muummee gadaa kana dhufanii baratanii rumitiire waan baratan sana waan argan sana fakkeenyaaf amma namni baay'een amantii wajjin wal qabsiisee gadaa kana injibba yoo ta'e akka amantii wajjin wal hin dhiibne gadaan amantii kamiyyuu hordoftee gadaadhaan jiraachuu akka dandeessu gadaan akka sirna ta'e gadaan akka bulchiinsa ta'e gadaan akka jireenya ilma namaa ta'e barsiisuu qaba barataan maaliifin amma ijoolleen tokko amantii wajjin wal qabsiisanii akka kanan seene namni jedhanillee baay'eetu jiru erga baratanii dhufanii jechuudha gaafa dhufan amantaa jedhanii shakkaa dhufanii erga baratanii ka'anii akkan taane hubatanii erga galeefi jechuudha namoonni akkasii jiru karaa kanaan kana ta'uun qaba barataarraa wanti eegamu kana barsiisonni immoo maal gochuu qabu seetan barataa isaanii sappoorti gochuu qabu bakka maaliif gadaan kun asitti ganaa lafaa ba'aa jira dipaartimentiin kun yookaan immoo muummeen kun ganaa lafaa ba'aa jira ganaa kichuudha waan ta'eef akkamitti barattoota isaanii atiraaktiif godhanii akka dipaartimentii kana filatan isaan hojjechuu qabu maaliifin fuula gaariitti agarsiisuu qabu amala gaariitti agarsiisuu qabu waan hojjetamu hojjechuu qabu. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lafka maluu. Galatoomaa jechuun barbaada. Egaa dhimma afaanii dhimma murteessaadha. Haa ta'u malee yaadota ijoo ta'an lama jiru jechuudha. Inni kun dhimmoota kaarikuleemii sagantichaa wajjin wal qabatanii ilaallata. Haa ta'u dhimmi kaarikuleemii kan jiru ta'ee barataan nuyi barsiisnee baasnu dirree kamitti bobba'aa booreessa ga'a. Lafti barataan sun ga'uu danda'u maalii kan jennu xiyyeeffachuu qabna waan ta'eef dhimmi afaan wajjin wal qabatu ejjennoo koo fi ilaalcha kootiin otoo afaan oromoon kenname kan jedhu yaadaaf ejjennoo kooti yaadi biraan namoonni tokko kaasanii gadaan indigenous knowledge yoo jennu beekumsi kee kun beekumsi ganamaa kun beekumsi dhalootaa beekumsi tabboo kun akka addunyaatti waan jiru waan ta'eef maaliif afaan oromootiin baratamaa kan jedhu kaasu ta'us garuu gadaa afaan oromootiin iyyuu guddisuu hin dandeenyaadha maaliif afaan sadarkaa addunyaatti afaan saba guddaatiin dubbatamu waan ta'eef afaan oromootiin gadaa barsiisuun gadaantummaa
hin mirkaneessu yookaan hin mul'isu jechuudha. Kanaaf fuulduratti jijjiiramoonni afaan irratti hojjetamuu qabanii dhibbaa dhibbatti yuunivarsiitii wajjin haareffamni kaarikuleemii adda addaa geggeeffame inni kun gara afaan Oromootti yoo sirrate gaariidha jedhee yaada. Maaliif barsiisonni muummee kanaa tokko tokko adeemsa koorsiiwwan hiikuullee itti fufanii jiru waan ta'eef maaliif barataan keenya waa'ee gadaa konseptii gadaa hubachuu kan danda'u gaafa afaan isaatiin barate jechuudha. Gaafa afaan isaatiin barate sirriitti hubachuu danda'a. Maaliif gadaan sirna baay'ee walxaxaa ta'ee jechuudha. Waan duudhaa wajjin wal qabatu, waan aadaa wajjin wal qabatu, afaan Ingiliffaatiin haa turu konseptii sana afaan Oromoon hubachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Ulfaachuun egaa rakkoon qabu garuu bu'aa gaarii isa jenne sanaa buusuudhaaf fakkeenyaaf asii baasnee gara aadaaf turizimii deema yoo ta'e barataan keenya asii eebbifamee barattoota sadarkaa elementiiriirra sadarkaa adda addaarra tarii boor guddachuu danda'a jiran barsiisa yoo ta'e afaan Oromoodhaan barsiisa waan ta'eef afaan Oromoo yoo giddu galeeffate gaariidha jedhee yaada. Inni kan biraan gama muummee kanaatiin wanti dagatamuu hin qabne fi darbamuu hin qabne koorsiiwwan kennama wajjin wal qabateeti. Egaa gadaan akkuma kaasuuf yaallee waan walxaxaa ta'e waan ganaallee qoratamuu danda'u jechuudha. Fuulduratti baay'ee qorannoo gadi fagoon irratti geggeeffamuu qabuudha jechuudha. Qorannoon gadi fagoon irratti geggeeffamu yoo jenne koorsiiwwan haaraan baay'een bocamanii itti dabalamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya salphaa yoo fudhanne gogeessa gadaa yoo fudhanne gogeessi gadaa dameewwan Oromoo keessa baay'inaan 5 ta'anii jiran kun hundi isaanii achi dhufteen isaanii seenaa mataa isaanii qabu jechuudha. Seenaawwan isaan qaban kun hundi utuu gogeessa gadaa jenne koorsii tokkollee lafa keenye ta'uu danda'a. Gara hiriyyaa yookaan eejji gireediitti gaafa dhufnu gara sadarkaalee gadaatti gaafa dhufnu warreen qabxii sadeen kaase kun akka fakkeenyaatti. Kanaaf gadaan gaafa hundeeffamu iyyuu iddoo kanatti gaafa hundeeffamu yookaan immoo neecharii isaatiin gadaan maal qaba yoo jenne indijiinesiidha beekumsa qeetii beekumsa ganamaati yoo jennu liitireecharii kan biraarraa addummaa qabaa jechuudha. Liitireecharii kan biraa kan makatu yoo ta'e sirriitti sirni gadaa yookaan gadaan jabaatee lafa qabatee akka inni hin babal'anne gochuu danda'a jechuudha. Yoo qorannoodhaan utubamaa deeme koorsiiwwan dabalamaa deeman koorsiiwwan fakkeenyaaf liitireecharii ilaallatan abbummaadhaanii gara dipaartimeentota isaan laallatutti yoo deebi'an kan gadaa laallatu immoo iddoo bu'aa yoo deeman gadaan maal ta'uu danda'a baay'ee guddachuu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo ammaa xiyyeeffannoo akka addunyaatti argatee kan jiru beekumsa ganamaati jechuudha. Beekumsi ganamaa kun xiyyeeffannoo qaba. Akka Itoophiyaattis tariigaa sadarkuma afaanii ta'uu danda'a ta'ee hin beeknu xiyyeeffannoo beekumsa ganamaatti akkamittiin dhaloonni wal bulchaa akkamittiin wal dhabdee isaa hiikkataa akkamittiin rakkoo isa gidduu jiru furataa akkamittiin dinagdee isaa guddifachuu danda'a inni jedhu kun beekumsa waliigalaa uummatichaa qabatee waan jiruuf koorsiin gadaa ilaallatu dhibbaa dhibbatti iddoo bu'aa haareffamaa guddachaa deemuu qabaa jechuudha. Maaliif ilaalchonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf amma sadarkaa ministeera barnootaatti wantoonni wal fakkaatan gara walitti haa deebi'anii walitti haa makamanii maal kan jedhu kun hin jira. Garuu informaali karaa ta'een karaa hubannoo kootiitiin akkan hubadhutti sirni gadaa waan ganaallee qoratamuu danda'u waan ta'eef dipaartimeentota guddatan fidanii gara gadaatti dabaluun ilaalcha kootiin jechuudha. Akka hubannoo kootiitti sirna gadaatiif qorannoon bal'aan akka hin geggeeffamne gadaan akka hin babal'anne gochuu keessatti gahee qabaa jedheen kanan yaadu. Kanaaf gama koorsiiwwan kennamaniif gama afaan ittiin kennamuutiin ilaalchi an akka barsiisaa tokkootti qabu kana fakkaata. Galatooma. Barsiisa gaaffii koo gara xumuraatti fideera. Mee muummee hanqina kaasnee jabinas kaafneerra. Mee gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabaa? Qaama eenyurraa ammoo eenyutu eegamaa kan jedhu akkasumallee dhaamsa keessan. Tole galatooma. Egaa gadaan kan hawaasa guutuuti jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee waa'ee gadaa kaasna yoo ta'e waa'ee uummata Oromoo sammuu keenya keessa dhufa. Garuu uummanni Oromoo gadaadhaan bulaa jechuun sirni gadaa sirna nageenyaati. Uummata Oromoo kaasna yoo ta'e biyya Itoophiyaa keessatti handhuura waan ta'eef waa'ee saba biraa kaasuun keenya waan hafu miti jechuudha. Kanaaf gadaan waan uummata Oromoo qofatu hin ta'in waan akka biyyaatti
biyyattiin kun ittiin buluu dandeessu jechuudha. Uummanni kun nagaa qaba yoo ta'e, siyaasa isaa tasgabbaadha yoo ta'e, dinagdee gaarii qaba yoo ta'e, biyyoonni ollaa nagaatti jiraatu jechuudha. Maaliif gadaan saba ollaa wajjin nageenya buusee jiraata. Aadaa isaa waliif ergisee muuxannoo qabu hunda wal jijjiiree waliin jiraata waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu jechuudha. Biyyi tasgabbii kan dhabde ejjennoo keenyaan beekumsa fi hubannoo muuxannoo amma ammaatti qabnuun biyyi kun maaf tasgabbii dhabde kan jedhuu fi sirni gadaa laafuudha. Maaliif fakkeenyaaf mootummaan ammayyaa jennu kun sirna gadaa keessatti yeroo gadaan lafa qabatee jiru mootummaan ammayyaa hin jiru jechuudha. Gadaan ofuma isaayyuu mootummaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mootummaan inni amma jiru kun immoo gadaadhaa fi sadarkaa siyaasaatiin yookaan sadarkaa afaaniitiin utuu hin ta'in sirni gadaa sirriitti qoratamee lafa akka qabatu danda'amaa taanaan baajata ga'aallee ramadee qorannoon gadaa gadi fageenyaan akka deemsifamu gochuu danda'uu qabaa jechuudha. Maaliif kan isaati waan ta'eef mootummaa Oromoo ta'ee amma jirutti gadaa irratti yoo hojjete seenaa keessatti itti yaadatamaa jechuudha. Gadaani ofuma isaatiiyyuu kan ittiin seenaan yaadatamu waan ta'eef wanti waggoota 400 waggoota 1000 2000 1000 meeqa dura wanti darbe hundiyyuu gadaadhaan yaadatamaa jechuudha. Kanaaf qorannoon gadaa sirriitti lafa akka qabatu baajanni ga'aan yoo ramadamee fi gaariidha jedhee yaada. Karaa biraatiin akkuma kana qorattoonni gadaa irratti amma ta'e qorannoo gaggeessaa turanii waa'ee sirna gadaa kana karaa danda'ame hundumaanii barsiisuu danda'uu qabu jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaatiin illee miidiyaawwan biyya kana keessatti dhiibbaa gaarii gaggeessuu danda'anii iddoo qabanii fudhatamummaa qabanii namoota beekumsa sirna gadaa irratti qaban dookteroota, filoosoferoota, barsiisota yaada isaanii waan dubbisanirraa dhalootaaf akka isaan qoodanii fi yeroo kennuufii qabu. Fakkeenyaaf miidiyaa OBN kaasuu dandeenya. Sagantaa gaammee irratti waan tokko barsiisuun jira. Kanaaf sagantaaleen gadaadhaaf dhaabbatoo ta'an beekumsa duudhaa beekumsa ganamaatiif dhaabbatoo ta'an beektota biyya kanaatiif kenname namoonni kunneen itti fufanii akka barsiisanii jechuudha. Maaliif amma gadaa barachuun barbaada. Barsiisaa yoo ta'eyyuu waa'ee gadaa irratti hubannoo ni qabu muraasa barachuun fedhii kootii jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoota akka Dooktar Gammachuu Magarsaa qorannoo antiroopooloojii irratti waggaa dheeraadhaaf gadaa irratti waggaa dheeraadhaaf qorannoo gaggeessaa turan namoota jajjaba qabna. Namoonni kun immoo umuriin isaanii amma waaqni isaanii kenne jiraatanii guyyaa tokko biraa dhibamuu danda'u. Warreen kun mana kitaabaa beekumsa jabaa ta'e qaba waan ta'eef egaa akkuma walii galaatti beekumsi Oromoon qabu baay'ee isaa hin barroofne lafa hin qabanne hin guddanne waan ta'eef namoota akkasiif otoo iddoo kennanii beekumsa isaan qaban kana dhaloonni ola deemaan irraa barreessa irraa barataa otoo deemamee gaariidha jedhee yaada. Egaa gadaan waan ta'uu qabu keessaa tokko dirreen barnoota isaa babal'achuudha. Waan gaarii na yaadachiisu natti tola. Gadaan babal'achuu qaba. Muummee fakkeenyaaf muummeewwan gadaa barsiisanii yuunivarsiitii akka Bulee Horaa akka Salaalee kaasuu dandeenya, akka yuunivarsiitii Mattuu akka Arsii kaasuu dandeenya. Dhiyeenya kanallee yuunivarsiitiin Odaa Bultuullee akka banuuf jiru dhaga'aa turre. Yuunivarsiitiiwwan itti babal'achuu qabaadha. Yoo kana ta'ee yaada wal jijjiiruu jira walitti nama fidaa jechuudha. Kanaaf hariiroon ammaan dura jiru hariiroo baay'ee jabaa miti. Garuu gara fuulduraatti yuunivarsiitoota muummee gadaa yookaan gadaa barsiisan kana wajjin walitti dhufeenyi gaariin ta'e yoo uumame gaariidha jedhee yaada. Keessattuu qorannoowwan adda addaa waliin hojjechuudhaa fi amma yuunivarsiitii Bulee Horaa fakkeenya yoo fudhanne naannoo aadaan gabbataa ta'ee jiru jechuudha. Aadaa jabaa ta'e sirna gadaa Gujii irratti Boorana irratti qorannoo gaggeessuun hin danda'ama waan ta'eef yuunivarsiitoota aadaan gaggaariin yookaan duudhaan ganamaa jiru kana wajjin walitti dhufeenyi gaariin uumamuu qaba. Yaada wal jijjiiruun uumamuu qaba jedhee yaada. Galatooma yaada gaariidha. Akka waliigalaatti egaa addunyaa keessa jirru haasofna malee addunyaa waliigalaa yoo kaasnu namni kan baratu egaa buddeena duwwaatiif miti.
biyya keenya biyya hiyyeetti kana keessatti garuu buddeenaaf barachuun keenya beekamaadha. Fedhiin murteessaadha. Nama kamiifiyyuu ija ofii isa jalqabaa buddeen irra kaawwatanii tun ta'in achi keessa yoon deeme muummee kana yoon gale maalan hojjechuu danda'a. Hojiin immoo miindeeffamuu qofa miti jechuudha. Namni sammuu qabu waan guddaa hojjechuu danda'a. Dandeettii artii adda addaa namni qabu. Dandeettii waa qindeessuu, dandeettii waa barreessuu namni qabu. Buddeen akkuma waaqni namaa kennedha. Har'a tiktokeriin jabaan tokkoyyuu birmileenaan nyaachaa jira jechuudha. Barachuun garuu sana dursa. Barachuun sanaa olii jechuudha. Waanuma waa'ee ofii barachuun mataan isaayyuu carraa argatanii waa'ee gadaa barachuun waan madaalamne jechuudha. Carraa eebbifamaadha jedhee yaada. Kanaaf egaa fuulduratti haalonni amma mul'atan kun hin fooyya'u jedhee kanan yaadu. Maaliif gadaan beekamtee argachaa jira. Yuunivarsiitota kaasaa turre kana keessatti babbanamaa deema erga ta'e gama buddeena ittiin argachuudhaaf yoo ta'e carraan ammallee banaadha jechuudha. Carraa bal'aan jira. Muummeewwan kun beekamaa, muummeen gadaa beekamaa gaafa deemu maal ta'a? Carraan yookaan vaakaansiiwwan baruuf barsiisuu keessatti, aadaaf turizimii keessatti, indijiineesii wajjin waan wal qabatuuf immoo carraan biyyoota alaa wajjin hojjechuullee nama cimaa ta'e tokkoo fi argamuu danda'a jechuudha. Argamuu danda'a. Kanaaf wantoonni kun murteessoodha jechuudha. Namoonni akka carraa ta'e eebbifamanii hin argatiin jiranii fakkeenyaaf gara muummee gadaatiin yookaan gara dipaartimentiiwwan yuunivarsiitii keessa jiranii kana wajjin wal qabsiisee dhaamsa dabarsuu barbaadu. Mootummaa wajjin yookaan immoo ministeera barnootaa sadarkaa kan federaalaa haa ta'u sadarkaa kan oromiyaa haa ta'u warreen kana wajjin yuunivarsiitiin quunnamtii uumuu qaba jedhee yaadaani warra baratanii lafa jiraniif warra fuulduratti jiraniif hojiiwwan isaan hojjechuu qaban maal akka ta'e yuunivarsiitiin warra kana wajjin ministeerota wajjin quunnamtii uumee vaakaansii adda addaa baasuu akka isaan danda'an. Maaliif muummeen gadaa jiraachuuf dhiisuu isaa irratti iyyuu yeroo baay'ee gaaffii kaa'aa waan ta'eef gadaan baratamaa jira kan jedhu beekumsa hin qabanii jechuudha. Namoonni baay'een sammuu isaanii keessaa yaadannoo hin qaban waan ta'eef kanaaf yuunivarsiitiin immoo haalota akka kanaa kana mijeessuu qaba jedhee yaada. Gara fuulduraatti immoo namoonni muummee kana yookaan barattoonni muummee kana galuudhaaf yaadan akkuma jalqaba kaasaa ture fedhiidhaan seenuun gaariidha jechuudha. Gama kanaan kana yoon hojjedhe milkaa'uu hin danda'a isa jedhu ejjennoo akkasii qabaachuun isaa baay'ee murteessaadha. Maaliif kan kooti wanti jennu jira waan ta'eef kootiin ni jennu sunii fi keetiin ni jennu sun kootiif keetiin gaafa qalmaa dhibaa akkuma jedhamu sana kan ofii barachuun sun gaariidha waan ta'eef jechuun barbaada. Tole akkami muummeen gadaan kun egaa waa mara erga ta'e muummeen gadaa kun immoo barnoota saayinsii hawaasaa fi namoomaa keessatti kennamaa jira. Saayinsiin uumamaa seenuu danda'u meesa? Okay. Egaa nuuni gaafa gara fookiloorii dhufnu yeroo sana carraan tokko tokko kennamaa ture. Carraa kenname sanaan fedhiin namaa ilaalamee muummee sooshaal saayinsii naachuraal saayinsii irraa yookaan saayinsii uumamaa irraa gara saayinsii hawaasaatti dhufamee galamaa tureera. Inni kunis akka ilaalcha kootti namoonni fedhiin isaanii ilaalamee gara naachuraal saayinsii yookaan saayinsii uumamaa irraa gara kana dhufuun hin danda'amaadha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni kennaa isaanii maleetti kan isaan jiraatanii maaliif saayinsii hawaasaa barattoota saayinsii hawaasaa barattoota saayinsii uumamaas gaafa fudhannu iddoo isaanii malee galanii bu'aan buusin kan jiran baay'ee jiru jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee barataa saayinsii uumamaarra jiru gaafa fudhannu kitaabota hedduu barreessanii waa'ee gadaa irratti haa ta'u waa'ee seenaa irratti wantoota adda addaa bu'aa hedduu kan buusan namoota sanaa jechuudha. Sun maal mirkaneessa tokko kennaa isaanii maleetii lammata immoo dandeettii namoonni qaban jiru jechuudha. Fedhii namoonni qaban jiru jechuudha. Yeroo baay'ee kun nu mudata. Sana naannoo saayinsii hawaasaarraa uumamaarraa naannoo saayinsii hawaasaatti yookaan muummee kana galuu hin danda'a jedhanii namoonni dipaartimentii garaagaraa keessa jiran namoonni istiriimii garaagaraa keessa jiran nu gaafachaa turanii isa kanaaf hin danda'aadha ejjennoon keenya. Egaa tarii humna barataa yeroo ammaa jirurraa kaasee yuunivarsiitiin waan godhu hin beeknu haa ta'uyyuu malee
fedhiin barattoota kanaa ilaalamee muummee yookaan immoo istiriimii sana jijjiirratanii gara gadaa akka galan nuuf hawwii keenya affeerraa keenya hin danda'ama yaadaduun qaba. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Tole egaa hordoftootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaan muummeen gadaa yuunivarsiitii Mattuutti akka lakkoofsa gadaatti bara 1416 yookiin akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2014 hundaa'ee kana keessatti egaa digirii tokkoffaa fi digirii lammaffaatiin kan inni jalqabe jechuudha. Digirii jalqabaatiin barattoota 27 kan simate yommuu ta'u kan inni eebbisiise immoo barattootuma 27 keessaa barattoonni 26 egaa qormaata madaallii bahumsaa yookiin exit exam kan jennu barattoonni 26 milkaa'anii hedduun isaanii yeroo ammaa hojiirra jiru jechuudha. Akkasuma waggaatti aanu kan galmaan immoo barattoota 43 ture isaanillee akkuma kana barattoota tokko qofatu yommuu eebba isaanii jechuudha barataa tokko qofatu madaallii bahumsaa hin milkoofne jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa isaanis hedduun isaanii hojiirra kan jiranidha jechuudha. Ta'us immoo egaa gariin sababa muummeen kun beekamtii hin qabneef yookiin biiroon barnoota Oromiyaas ta'u ministeerri barnootaa muummeen gadaa yeroo qacarrii irratti sababa muummee kana hin baasneef muraasni isaanii hojii kan hin arganneef ni jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa muummeen kun erga hundeeffame barattoonni yeroodhaa yerootti seenanii barachaa jiru jechuudha. Egaan muummee kana akka hirmaattota keenya irraa kaa'ametti jabinni isaa maal kan jedhuuf egaa barsiisonni kutannoodhaan barsiisaa jiraachuu akkasumallee barsiisonni gaan akka jiranii fi fedhiin barattootaa kan jiru akkasumallee muummeen kun irratti hojjetamnaan carraa hojii bal'aa kan qabuu fi xiyyeeffannoo mootummaa yeroo ammaa kennaa jiruuf galtee kan ta'uu isaa hubachuun kan dandeenye jechuudha. Egaan jabina biras immoo hanqinni waan dhibneef egaa akka muummee kanaatti meeshaaleen baruuf barsiisuu jechuun kanneen akka laabii dhabamuun isaa akkasumallee hojii dirree irratti bobba'uudhaaf carraan kan hin jirre ta'uu isaatii akkasumallee muummeen gadaa kun egaa seektaraalee hojii mootummaa fi miidiyaaleen beekamuu dhabuun isaa akkasumallee carraa hojii dhiphaa yeroo ammaa kana jechuudha sababa beekamtii hin qabneef carraan hojii xiqqachuu isaati. Akkasumallee yuunivarsiitii hundaa fi sadarkaalee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina keessatti barsiifamuun hafuun xiqqoo akka hanqinaatti ni kaasu jechuudha. Egaa dhaamsa isaaniitiinis egaa muummeen dhiibbaa uumuu akka qabu itti gaafatamaan muummee barsiisonni barattoonni illee gama isaaniitiin dhiibbaa uumuu akka qaban akkasumallee yuunivarsiitiin Mattuu illee dhiibbaa uumuu akka qabu xiyyeeffannoos akka kennu wantoota muummee kanaaf barbaachisan akka deeggaru akka jajjabeessu beekamtii akka kennu ofiisaatillee beekamtii ni argata waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee yuunivarsiitiilee biroo waliin hariiroo uumuudhaan waliin hojjechuu akka qabu akkasumallee yuunivarsiitiileen Itoophiyaa keessa jiran keessumattiyyuu yuunivarsiitiileen naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti hojjechuu akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa immoo keessumattiyyuu sadarkaa tokkoffaa keessatti hanga kutaa 8tti barsiifamaa jira waan ta'eef barsiisota muummee kanaan eebbifamaniin akka barsiifamu taasisuu qaba akkasumallee biiroon barnootaa Finfinnee jechuudha. Akkasumallee ministeerri barnootaallee irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jechuudha. Sababni isaa qormaata bahumsaa yookiin madaallii bahumsaa kan jennu yookiin immoo exit exam kan jennu irratti qormaanni akka bahu taasisaa jira. Beekamtiin achitti ni qaba waan ta'eef akkasumallee yuunivarsiitiilee biroo keessatti akka babal'atu taasisuu rakkoowwan muummee kanaan wal qabatan gaafa qormaataa qofa barsiisota waamuu otoo hin taane barattoota kana ilaaluu maalirra akka jiran jabinni jiru maal akka ta'e laafinni jiru maal akka ta'e biiroon barnootaa ministeerri barnootaa sirriitti irratti hojjetee ilaaluu qaba. Akkasumallee aadaa fi tuurizimiin
naannoo Oromiyaa akkasuma godinaalee fi aanolee akkasuma kan magaalaallee irratti hojjechuu qaba jechuudha. Akkasumallee seektaraaleen mootummaa muummee kana irratti hojjechuu qaba jechuudha. Sababiin isaa egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana mootummaanis waa'ee beekumsa qe'ee irratti xiyyeeffannoo kennee jira. Akkasuma immoo gadaa yoo fudhannee akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2009 yookiin 8 yuuniskoo irratti galmaa'ee jira. Egaa gadaa kana achirratti galmeessuu qofa otoo hin taane itti hojjechuudha kan barbaachisu jechuudha. Kanaaf immoo gadaan immoo beekumsa qe'ee keessaa isa bu'uura jechuudha. Addunyaa kanaaf iyyuu furmaata waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Akkasumallee yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessatti argaman beekumsa qe'ee irratti qorannoo adda addaa yeroo geggeessan ni mul'ata. Akkasumallee yuunivarsiitiiwwan 4 Oromiyaa keessa jiran gadaa irratti hojjechaa jiru. Egaa digirii lammaffaa yookiin maastersii fi PhD dhaan illee kennamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii Arsii akkasumallee Bulee Horaa keessatti digirii 3ffaan jalqabuu akka jalqabee ni himama jechuudha. Egaan walumaa galatti egaa waa'ee yuunivarsiitii Mattuu gaafa kaafnu egaa dhugaa dubbachuuf yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa gara lixaatti argaman keessaa yeroo jalqabaaf muummee gadaa kan hundeesse yuunivarsiitii Mattuudha jechuudha. Kun jabina guddaa kan himamuu fi dhiisedha jechuudha. Akkasumallee muummee kana banuu qofa utuu hin taane sadarkaa barnoota waloo yookiin common course kan jennullee istiriimii kan jennu kan saayinsii hawaasaaf kennamaa ture. Amma garuu yeroo ammaa kana saayinsii uumamaaf illee kennamaa jira jechuudha. Kunis kaampaasii beddellee dabalatee jechuudha. Kanaaf egaa yuunivarsiitiin Mattuu ka'umsi irra jiru baay'ee jajjabeessaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa kanarra jajjabeessuudhaaf yookiin babal'isuudhaaf immoo irratti hojjechuu qaba jenna. Keessumattiyyuu egaa yaada barattoota asii ba'anii hojiitti bobba'an irratti xiyyeeffachuunis gaariidha waan ta'eef miidiyaalee adda addaa galuu danda'u. Akkasumallee seektaraalee adda addaa galanii hojjechuu danda'u waan ta'eef dhimma barnoota yaadiddama yookiin tiyoorii qofa utuu hin taane qabatamaadha waan ta'eef waan argan ijaan ilaalan sagaleedhaan waraabanii suur sagaleedhaan yookiin viidiyoodhaan illee kuusuun barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf immoo laabiin yookiin istuudiyoon ni barbaachisa jechuudha muummee kanaaf. Egaa kanneenii fi walumaa galatti muummee kanaaf kan barbaachisu guutuufiin gaariidha jennaa. Walumaa galatti egaa qophiin keenya dhimma gadaa fi muummee gadaa irratti xiyyeeffatee kana fakkaata ture. Torban immoo qophii biraa qabannee isinii dhiyaanna. Egaa sirba tokko booda immoo asoosama dichaatu itti fufa. Kana waliin nagaatti. Firii barakaa qabu uumaa itti argoo maragaa qabu argaayyummaa qabu Oromii abdata baru yayyoolee jila fardaa foollee foollee Oromii mul'ata baru yayyoolee jila fardaa foollee foollee maree mara tibsee yayyoolee jila fardaa Marsee bara tiksee yoolee
jila farda mul'ata baruu gurraachi gabbata yeeyyolee jila farda abdata baruu haroomina labsee yeeyyolee jila farda mul'ata baruu namaruu maraagonna maruu gadaana addunyaa lafka maluu gonna maruu gadaana addunyaa kan dammaroo abbaa muudoo goonni abbaa duuloo goonni abbaa langaa goonni abbaa seeraa goonni abbaa loonii goonni kennugaan watuma martuu bara martuu horikaa inala abbaa loonuu martuu horikaa watuma martuu bara martuu horikaa inala abbaa loonuu martuu horikaa uma martuu bara martuu horikaa nura abbaa loonuu martuu horikaa uma martuu bara martuu horikaa nura abbaa loonuu martuu horikaa Kabanu taddunyaaf tanan beekne malee afoolee nutu walii afaan gaaddisa walii tanan beekne malee ajoollee gonna maroo maraa gonna maruu gadaana addunyaa dafka maloo gonna maruu maraa gonna maruu gadaana addunyaa kan dammaroo gadaa seeraa goonni dhiifa addunyaa goonni cinsanagaa goonni yabaan hin dabuu goonni innata dhugaa goonni gadaan olumaa watuma martuu bara martuu horikaa inala abbaa loonuu martuu horikaa watuma martuu bara martuu horikaa inala abbaa loonuu martuu horikaa watuma martuu bara martuu horikaa nura abbaa loonuu martuu horikaa watuma martuu bara martuu horikaa inala abbaa loonuu martuu horikaa martuu horikaa horii martuu horikaa gadaan kuufaa horii martuu horikaa martuu horikaa horii martuu horikaa gadaan kuufaa horii kabbisikaa martuu horikaa horii martuu horikaa gadaan kuufaa horii martuu horikaa martuu horikaa horii martuu horikaa gadaan kuufaa horii kabbisikaa. Dichaa Asoosama raadiyoo barreessaan Guutaa Dirbabaa seenessaan Abdii Gannatii kutaa kurnaffaa Bashaatuun yeroo mana barnootaa kamisee turte dorgommii barattoota waliinii fi dandeettiin ishee qabxii olaanaa galmeessuu qofarratti kan xiyyeeffate fakkaata. Dhugumatti abbaan ishee xiyyeeffannoon Bashaatuu barnoota qofarratti akka isheen xiyyeeffattu ture. Kutaa dubbisaa qofatti adda baasee fi kutaa dubbisa ishee kitaabilee barbaachisoo ta'an hunda guuteefii ture. Obbo Likaasaan Bashaatuun hojii mana keessaas ta'ee hojii bakkee kamiyyuu akka hojjettu hin barbaadu. Hiriyoota shamarraniis ta'ee dhiiraa kamii wajjiniyyuu
arguu hin barbaadu. Haati Bashaatuu aadde Sannaayeen immoo faallaa obbo Likkaasaati. Durbi mana keessatti hidhamtee yoo teesse akka isheen raatoftu ilaalti. Akka waan isheen namaan wal hin barreetti yaaddi. Wal mormiin obbo Likkaasaa fi aadde Sannaayee gidduu jiru Bashaatuuf bilisummaadha. Yooma mana barnootaa Kamisee jirtuyyuu keessuma erga kutaa 7ffaa geessee fedhii abbaa ishee guutuuf malee dubbisuu fi barnoota haalaan hordofuun nuffisiisuu jalqabee ture. Bashaatuun wayita manni barnootaa cufamu magaalaa mattuu adaadaa ishee bira turti. Achittis harka caalaa teessee fiilmii ilaaluu fi magaalaa keessa shirri deemuu malee waa tokko hin hojjettu. Bashaatuun hojjettoota mootummaa keessuma barsiisota sadarkaa adda addaa kolleejii fi barsiisota adda addaa haala jireenya isaanii ni xiinxalti. Haala uffannaa, haala nyaataa fi haala mana jireenyaa isaanii ilaaltee barnootaaf garaa kutatti. Abbaan ishee qabeenya waan qabuuf qabeenya isaas ni abdatti. Obbo Likkaasaanis kaayyoon isaa akka isheen barattee beekumsaan maqaa isaa waamsiftu barbaada malee akka isheen barattee qabeenya horattu miti. Ijoollee isaa hunda seektaraalee mootummaa hunda keessa gashachuu barbaada ture. Bashaatuun yommuu kutaa 7ffaa geessu barnootni itti ulfaachuu jalqabe. Isheenis barsiisotatti siqachuun sababa adda addaa uumtee mana barumsaarraa hafuu jalqabde. Garuu mana barnootaa akka deemtutti maatiin ishee beekanillee isheen hiriyoota ishee waliin bakkee keessa ooltee yommuu bilbilamu ammoo akka waan barachaa oolteetti barattoota waliin manatti galuu jalqabde. Yommuu qormaatni gidduu galeessaa fi xumura semisteeraa akkasumas cufiinsi mana barnootaa waxabajjiin dhihaatu immoo barsiisota amansiifachuuf jecha jechoota amansiisoo qopheeffatti. Sababootni isheen dhiyeessitus takka na dhukkubeedha. Kutaa 8tti dabartee barsiisaa Caalchisaa wajjin hariiroo jaalalaa jalqabdee turte. Barsiisaa Caalchisaan nama umuriin isaa gara waggaa 40tti siqatu, ijoollee kan fakkaatuu fi gaa'ila kan hin dhaabbannedha. Ollaan inni keessa jiraatu barsiisotni gaafa inni gabaa galu, yommuu inni bishaan waraabbatu, uffata isaa miiccatu, shiroo bisheeffatu, atamma yoomitti qophaa baatee galta. Obboleettii si gorsituu hin qabdu, qofa dhalattee qofa duutaa jedhanii afaan isa gossu. Barsiisaa Caalchisaan shamarran safuu Oromoon qabu kabajjee jiraattu fuudhuu barbaada. Garuu shamarran ulaagaa inni kaa'ate guutuu argachuu hin dandeenye. Shamarran baay'een isa gowwomsaniiru waan ta'eef jiileera. Garuu isa xumuraa ulaagaadhuma muraasa kan guutuuf fuudhuuf karoora qabaatullee wantootni gaa'ilaa isa caagga'an danuudha. Barsiisaan Caalchisaa gaa'ilaaf qorannoon ni geggeesse qajeelfamoota yookiin poolisii dambiilee fi seerattiin bulmaataa fuudhaa fi heerumaa biyya kanaa waan ta'u isatti fakkaata. Qorannoo isaa kan jalqabaatiin hojjettuu mootummaas taate mindeeffamtuu fuudhuun rakkoo akka ta'e barsiisotaa fi hojjettoota waajjiraalee garaagaraa 5 haala wal fakkaatuun wal fuudhanii wal hiikan irratti hundaa'eeti. Dhugumatti immoo gaaf tokko bakki isaa mana murtii aanaa mattuu ture. Guyyaan isaa guyyaa beellama himattootaa fi himatamtootaati. Barsiisaan Caalchisaan hiriyaan isaa Gammadaan abbaa isaa obbo Baay'isaa wajjin wal himannaan mana murtichaa deemee dhimmi isaanii jaarsummaan akka xumuramu gaafachuuf achi jira. Barsiisaan Caalchisaa nama araarsuu waan jaallatuuf namoota beellamaaf achi jiran hunda tokko tokkoon gaafate. Namootni beellamaaf achi dhaabbatan harki caalu wal hiikaa gaa'elaati. Namoota wal hiikaaf achi jiran keessaa namootni 5 jechuun maatiin 5, abbaan manaa fi haati manaa, 2 barsiiftoota, 2 immoo hojjettoota galiiwwanii yommuu ta'an maatiin tokko immoo hojjettoota baankiiti. Barsiisaan Caalchisaa yommuu kana dhaga'u mataa qabate.
maatiidhuma kanaa shanan waabii taasifatee shamarranuma miindeeffamte kamiyyuu wajjin akka gaa'ila hin dhaabbanne murteesse. Garuu maatiin abbaa manaas ta'e haati manaas miindeeffamtoota ta'anii nagaa fi jaalalaan waliin jiraatan danuudha. Garuu barsiisaan caalchisaa maatiiwwan shanan kun maatii uummata addunyaa kanaa itti fakkaate. Barsiisaan caalchisaa shamarran hojii dhuunfaa qaban fuudhuus murteessee ture. Garuu guyyaa tokko biliseen intalli inni buna jabanaa biraa dhugu garaa isa kutatte. Meeriin buna ishee daldalachuuf jecha hundumatti ilkaan agarsiifti. Yemmuu dubbattu, yemmuu buna namaa buustu, ilkaan ishee man'ee hin taa'u. Ilkaan ishee gaafa isheen washaq gootee kolfitu namni buna uunnachuuf jedhu utuu ishee ilaaluu kan bunni shinii wajjin harka lafa dha'u yookiin bunni uffatatti hin naqamiin hin ba'u. Bunni isheen gurgurtu xiqqoodhuma. Daakuun bunaa waan booreessee fakkaata malee utuu qabbanaadha ta'ee akkuma bishaaniitti dheebuu nama baasa. Namni araada bunaa qabu buna ishee dhugnaan mataa bowwaaffachiisaa oola. Bunni ishee fal'aana walakkaa hin ta'u. Cimaa fi qurunfiliitu itti caala. Garuu hoomii dargaggeessaa fi jaarsillee ishee biraa malee buna hin dhugu. Namni kun hundi ilkaanuma isheetiif akka kanniisa mana shaayee yookiin mana daadhii achii huursa. Barsiisaa caalchisaan yemmuu yuunivarsiitii walqixxeetti baratus haaluma kana fakkaatu argaa ture. Kanaaf ammas qorannoo isaatiin shamarran daldaltu hundumatti ilkaan agarsiifti waan ta'eef hin fuudhu yaada jedhu murteesse. Kana qofa otoo hin taane yemmuu yuunivarsiiticha ture shamarran yuunivarsiitii argaa waan ooluuf shamarranuma baratte ijaan arguu jibbe. Kanaafuu fedhaaf karoora inni qabu addaan cite. Haa ta'u malee fuudhuun dirqama waan itti ta'eef shamarran umurii waggaa 15 irraa jalqabee wal baruun ofii isaatii barsiisee fuudhuu ture. Kanaafuu bashaatuun ija isaa keessa seenteetti. Barsiisaa caalchisaan bashaatu akka isheen haadha manaa dhugaa taatuuf of amansiiseera. Bashaatuunis jaalala isa qabsiifteetti. Bakka hundatti sodaa tokko malee isa dhungatti. Abbaa ishee dhoksitee haadha isheen wal barsiifteetti. Haati ishees gammaddee turte. Barsiisaa caalchisaa itti gaafatamummaa bashaatuun mana barnootaatti qabdu ofii fudhate. Hojii manaa barsiistootni bashaatuuf kennan barsiisaa caalchisaatu hojjeta. Yoo qabxiin bashaatu hir'ate barsiisaa caalchisaatu jaarsummaa deema. Haala kanaan bashaatuun hirkoo barsiisaa caalchisaatiin kutaa 8ffaa xumurtee gara magaalaa Mattuu deemte. Mana barnootaa Abdii Boorittis itti gaafatamummaan barsiisaa caalchisaa biraa hin hafne. Kutaa 9 hanga 12ffaatti ishee wajjin ni faaja ture. Boontuun ji'a muraasa booda manuma kiraa teessutti gargaarsa dhidhiibdoota aadaatiin deesse. Dubbiin boontuun utuu mana yaalaatti hin da'iin yaaddoo guddaa fide. Qaamoleen seeraa dhidhiibdoota aadaa fi boontuu qabanii hidhuuf barbaadaa jiru. Namootni tokko tokkos seenaa ishee qoratanii rakkoo ishee hubachuun hamma isheen tasgabbooftutti akka dhokfamtu taasisan. Dhidhiibdootni aadaa lammanis fuula dhokfatan. Boontuun akka qaamni seeraa ishee barbaadu hin beektu. Isheen silumayyuu nama mana yaalaatti ishee geessu hin qabdu. Utuma qabaatteeyyuu rakkoowwan mana yaalaa buufataalee fayyaa fi hospitaalota keessatti mul'atan dhaga'uun ishee immoo du'a ishee filachiisa. Isheen nagaan daa'ima argachuun isheeyyuu namoota utuu qabeenya qabanii mana yaalaa deemanii garaa baqaqfatanii lubbuun isaanii darbu ilaalanii, boontuun immoo nama ishee gargaaru kan hin qabne, qaamni ishee hogginaan boca namaa kan hin qabne, ogeessota aadaa utuu barnoota ammayyaa hin baratiin
isayyuu kaffaltii malee boontuu filaashantu namoota kaan ajab jechisiisa. Boontuu immoo ciniinsuu biraa dichaa abbaan ishee yaadaan obaasaa ture sun hadhaan isaa akka waan afaan ishee keessa jiruutti itti hadhaa gorra tuttufsiisa. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophiitti yaannee akkasumas asoosama dichaa jedhu hanga yoonaatti kutaa tokko kaastanii hanga kutaa 10tti nu dhaggeeffachaa kan turtan. Egaan marsaan tokkoffaa asoosama dichaa jedhu kana fakkaata ture. Egaan marsaan lammaffaan immoo yeroo dhiyootti itti fufuu ni mala. Haa ta'uyyuu malee utuu marsaa lammaffaan jalqabin marsaa tokkoffaa keessatti qeeqa keessan, yaada keessan akkasumas immoo kan nu jajjabeessu qophiilee keenya irrattis ta'e asoosama keenya irratti yaada yoo qabaattan nu barreessaa, nu bilbilaa isiniin jenna. Egaan marsaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Itti yaannee qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. qophii kanaan Aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. itti yaannee.